Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 8tti maatii koo biratti baadiyyaatti ergan baradhee booda kutaa 9 haga 12tti immoo magaala galeen mana kireeffadheen baradheen xumure. Sanaan booddee qabxii gaarii kutaa 12ffaa galmeessiseen Yuunivarsiitii Adaamaa na dhaqqabee barnoota fayyaatiin yookiin HO kan jedhamuun waggaa 4 baradheen eebbifameen qabxii gaarii galmeessisee waan hin baheef achuma keessatti ramadameen hojjechuun eegale. Dabalataan illee achumatti barnoota digirii lammaffaa koo ittiin fufee otoon baradhuu nan barsiisa. Bifa kanaan jireenya koon jalqabe. Maatiin kiyyaa maatii baadiyyaadha. Ana waliin ijoollee 9 haatiif abbaan koo qabu. Isaan keessaa arfan nu dursanii dhalatan qeema keessatti kan fuudhanii fi kan heeruman yeroo ta'u, anarraa kaasee garuu hundi keenyi barnoota barannee gaa'elatti kan hin seenne obboleessa keenya quxisuu tokko qofaadha. Ani maatii koof 5ffaa irratti baradha. Mixiin wal gargaartee laga ceetii jedhamee mammaaka mitiire. Maatiin kiyya qabeenya guddaa qabaachuu baatanis haa ta'uutii garuu baatii tokko yoo gargaare baatii tokko immoo nama kara biraatu gargaaruun nuyin barnoota keenya barannee akka xumurruuf obboloonni koos ta'e eessumoonni adaadolii koo nu gargaaranii kanaan nu ga'anii. Al takka olmaa firoottan ofii dagachuun illee gaarii miti. Sababiinsaa haga humna isaanii waan qaban ijoollee isaanii irraa kutanii kobbee tokkollee nuuf bitaniiru yoo ta'e imala jireenya dhuunfaa keenyaa keessatti xiqqoollee haa ta'u gahee waan qabaniif gahee sana gonkumaa dagachuu hin qabnu. Gaafa isaan nuuf godhan bor namni kun hin nuuf deebisa jedhanii otoo hin taane jalqaba mataasaaf yookiin immoo mataasheef nama ta'a nama taati jedhaniiti. Maallaqaan gargaaruunoo waa biraa waa guddaadha. Jabaadhu ayizoo si waliin jirra si gargaarra namni jedhame nama kamuu caalaa jireenya isaa keessatti abdii nama qabudha. Hedduun lubbuu isaa of balleessuutiin dachee kanarratti kan beekamu balaa yookiin immoo ta'ii yookiin immoo dhiphina yookiin immoo sababa jireenya isaa keessatti dhufeen ofii mataa isaatiin keessaa bahuu dadhabee jabaadhu ani siif jira sin gargaara si waliin hin ta'a jedhee jechumaan iyyuu mooraalii sammuu isaa ol kan qabu waan na dhabeef lubbuu isaa balleessuutti murteessee summii yookiin immoo wadaroo funyoo qabateeti lubbuu isaa balleessaa. Hanganani digirii kiyya baradhee harkatti qabadhutti maatii koo keessaa namni kutaa 12 xumuree yuunivarsiitii seenee digiriidhaan eebbifameeru karaa adaadolii koosaa ta'u eessumoolii koo hin jiru. Anaan ilaallataniiti booddee koorraa kan ka'an hundi isaanii barnootatti seenanii baratanii eebbifamanii baadiyyaa sana keessaa bahanii magaala galanii barnootaan eebbifamanii jiraachuu isaaniitti har'a anaan fakkeenya godhatanii na galateeffatu. Anaaf immoo utubaa kannaaf ta'e otoo hin baratiin kan na barsiisan maatii isaanii maatii koodha. Ani humna godheen fira kiyyaaf utubaa nan ta'a jedhee gonkumaa jireenya koo keessatti yaaduu baadhus haa ta'uutii garuu baradheen ergan eebbifamee hojii qabadhee booda firoottan keenya keessaa namni tokko dhukkubsateera taanaan hospitaala yookiin immoo mana yaalaa dabalataan ani hojjedhu yookiin immoo mana yaalaa ofii yaalchisuun danda'uti ergeen firoottan koo nan yaalaaniin ture. Yoo immoo ifaafatti mallattoo dhukkuba isaanii natti himan bakkuma jiranitti qoricha ajajeefiin faarmaasii naannoo isaanii jiruun deemanii bitatu. Harkatu harka dhiqa jedhamitiire Oromoon yeroo mammaaku firoottan koofillee deebiseen ta'e. Kanaan barnoota digirii lammaffaa koo barachaa otoo hin jiruuti. Magaaluman ani baradhu hojjedhu keessatti barattuu fayyaa taatee yuunivarsiitii kan seente mucayyoo magaalaa tokko waliin kan ani wal bare. Jalqaba barsiisaama waan hin ta'eef hiriyoonni koo wanta baay'ee waan godhaniif wanta akkanaa baruu yookiin immoo shaakaluun qaba jedheen dareen barsiisuu yeroon seenu mucayyoo ija kiyya keessa seente kana bahi dareeti jedheen
baasuun guyyaa 2-3 ergan ishee rakkisee booda maatiin isheellee magaaluma sana waan ta'aniif maatii ishee qabattee dhuftee sababa maaliif akka inni na baasu naaf gaafadhaa jettee maatiin ishee dhufanii na gaafatanii barsiisaa yuunivarsiitii waan ta'eef immoo ija jabinaan otoo hin taane ija laaffatanii mucaan keenyi maal balleessitee jennaan daree keessaa ishee baasaa jirtaa jedhanii na gaafatanii mataa maqiyyaafuu qaana'een waantan ishee dareetii baasaa jiru jaalalaaf waan ta'eef haa ta'uutii garuu deebiin ani deebisee fi yeroon dareetii barsiisu ijoollee maddii ishee waliin ni haasofii ni jeeqxii kanaafan dareetii baaseenii jedheen isaanitti meem mucayyoon lakki anin odeessine jettee maatii ishee biratti nattaasoftu maatiin ishee yoo atiin odeessine maal sirraa qabaatii daree keessaa si baasaree lamuu lammataa daree keessatti akka hin jeeqnee ati kanaan booddee ijoolleedha moo jedhanii mucaa isaaniitti dheekkamanii kanaan nattaartee maatii ishee gaggeessitee guyyaama sana barsiisaa sin barbaada jettee gara biiroo koo dhufte kanaan yoomin jeeqee maatii kiyya maaliif natti dheekkamsiistaa jettee yeroo na gaafattu boriyyuu jeeqxee jennaan dareetiin si baasaa ija kiyyatu si argee jedheen garaattiin jabaadhe horiisa ishee baay'een jaalladhe kanaan ammas daree yeroon seenu fuula ishee xiqqoof gara hiriyaa isheetti galagalchitu ilaaleen bahi jedheen ammas si'a sadaffaaf daree keessaa baaseen biiroottin sin barbaadan jedheeni daree keessaa barsiisee akkuman baheen gara biirootti dhufte maal narraa barbaaddeetii jettee na gaafatte kanaan anis homaayyuu barattoota daree sana keessaa ijji kiyya sirra bu'eeraa maaliif jeeqxaa jedheen gaafadheeni haga ammaatti ijoollummaa kootii kaaseeyyuu barsiisaan kamiyyuu ni jeeqxanaan jedhee daree keessaa na baasee hin beekuu maaloo rabbiin sodaadhuutii na dhiisii jettee boossee na kadhate yeroo kanaanis sossobeen kanaan booddee bakka jijjiirradhuutii taa'ii yeroo sana odeessuu dhaabdaa jedheen ammas garaa jabaadheen deebiseen ergeem daree sana seenuu eegaleen baatii tokkoof torbee lammaffaatti mucayyoon ofuma ishee gara biirooti na qayyabachiisi jettee deddeebi'uu eegalte haallin ishee qoccolaafii ture ifaa ifatti galeefi kanaan bilbilas wal jijjiirre bilbila wal jijjiirree torbee lama booda mana koottillee fideen mana koo ishee barsiise yeroo mana kiyya argitu ni kofalte maali yeroon jedhu barsiisonni mana kanaa keessa jiraattu moo jettee na gaafate anis eeyyeen miindaan kiyya haga kanaadhaa reefu ergan fudhee marsaa arfaffaadhaa meeshaa hedduus mana keessaan qabu jedheen yeroon deebisuu fi maatiin ishee maatii sooressaadhaa bultee maallaqa eessaa akka fidde hin beeku televizyina firiijaa fi meeshaa nyaata bilcheessu ovenii jedhamu fiddee mana koo keessee anatti abjuu natti ta'ee eessaa fiddeen jedheeni yeroo kana isheenis maallaqa yeroo dheeraadhaaf narra turetu ture isaanin bitee jettee naaf deebiste oolmaan ishee baay'ee natti guddate silaa barsiisaatu barataa gargaara malee barataatu barsiisaa gargaaraare manni kiyya mana barsiisotaa mooraa yuunivarsiitii sun nuuf kenne keessa waan ta'eef karra yuunivarsiitiitiin walitti banaadha kanaaf isheenis gara mana koo yeroo dhuftu barsiisotaan alatti namni ishee beeku gara biraan hin jiru rakkoo kan ta'uu fi barattoonni magaala sanaa ishee beekan yoo ishee arganidha dhuftee ana waliin ooltee buluu jalqabde ofiis nan qayyabadha ishees nan qayyabadha jaalalli keenyi jabaatee miindaa kiyyaan otoo hin taane gargaarsa maatii isheetiin jiraachuu jalqabne jechuun ni danda'ama mucayyoon kun mucaa magaalaa taatus amantaa isheetti garuu baay'ee cimtuudha ani baadiyyaa keessatti waan hin guddadheef faayidaas ta'e miidhaa amantaa waan beekuun qabu tokko lamaan macaafa qulqulluu na barsiiste jireenya jiraachuu qabnullee na hubachiisuun yeroo kam akka wal fuunu yeroo kam daa'ima akka godhannu murteessinee waliin jiraachuu itti fufne kan isheen anarraatii adda baatu maatii ishee bira deemuuf guyyaa sanbat duraa fi sanbatadha kanaan ala guyyaawwan 5 hafan ana waliin mana koo bultee doormis fayyadamuu dhiiste qabxii gaariillee mana barnootaatti galmeessisuu jalqabe kanaan otoo jirruu waggaa 2 finnee ani barnoota digirii lammaffaa koos eebbifameen isheen immoo eebbifamuuf waggaan tokko ishee hafaa yeroo kanatti akkana jechuun na gaafatti namni hin bare yeroo gabaabaatti dhiyaadheen yeroo dheeraa immoo waliin hin jiraadhe si qofaadha sitti heerumuun barbaadaa daa'ima waliin haa godhannu daa'imni
anas ta'e siin walitti hidhaa jettee na gaafate. Yeroo kanaanis lakkii kana miira ijoollummaadhaan murteessitee gaa'elatti seenuuf jaarsa ergamuu kan jedhu ni jira. Piroosesii baay'ee qabaa jedheen isheetti taasa'e. Yeroo kana isheen ani daa'ima godhachuun barbaadaa, daa'ima baay'een jaalladhaa, maatiin kiyya ijoollee baay'een qabanii, haati koo yeroo hundaa heerumnee akka daa'ima godhannuu fi baay'ee barbaadii jettee na gaafatte. Yeroo kanaanis yoos immoo bara kana jaarsa ergeen fedhii maatii kee nan gaafadhaa jedheen isheetti hime. Yeroo kana isheenis tole jettee, isa dursa garuu maatiin kiyya tole jedhanis tole jechuu baatanis anaaf si garuu fedhii isaaniitiin adda akka walirraan baane waadaa waliif galuu qabnaa jechuun waadaa na galchisiifatte. Tole jedheenanis waadaa galee fi isheenis waadaa naaf galte. Anis kanaan maatii kiyya beeksiseen obbolaa koo lama baadiyyaadhaa akkanuma barsiisota umriin isaanii deeman mooraa kana keessaa barsiisan qabadheen jaarsa akkanaaf deemaniin taasise. Kanaan dubbiin mucaan keessan maal qabaadha jedhama mitiiree nama baratedhaa mooraa yuunivarsiitii keessa barsiisaa jedhanii yeroo itti himan ni kolfanii. Lakki mucaa keenya hin kenninu jedhanii gabaabumatti jaarsa deemee deebisanii. Sana qofaa miti, tarii mucaa kana waliin namni kun hariiroo jalqabeera waan ta'eef mucaa keenya fudhachuu ni danda'a jechuun nama barbaadaniif jaarsa argadhu jedhanii mucaa isaanii kennanii. Isheen garuu gonkumaa yeroo sanarraatii kaasee mana maatii ishee deemuu dhiiste. Maatii ishee waliinis sababa koof walitti buutee ana waliin jiraachuu eegalte. Yeroo dhaga'anitti ana waliin jireenya jalqabuu ishee doorsisa garaagaraa anattis isheettis erguu jalqabanii. Kanaan hundi keenyu haaloo keessa seennee hiriyoonni kee nama tujaaratti yeroo heeruman ati barsiisaa homaa hin qabnetti heerumte jechuun maatii ishee lolanii takkaa lama daandii irraallee butuun gara manaatti fudhatanis haa ta'uutii garuu isheen ani nama guddaadha, hiree koo mataa kiyyaafan murteeffachuu danda'a jettee isaaniin loltee darbiteellee dhuftee anaaf immoo ni ulfoofti. Mucayyoon kun jireenya akkamii keessaa baatee miindaa kiyyaan na waliin jiraachuu eegalte. Maatii ishee mana konkolaataa dhaabbata hojii guddaa namoota hedduu keessatti qacaran qabu. Isheen garuu miindaa kanaan na waliin jiraachuu eegalte. Guyyaa eebba ishee ulfa akka taate dhagahanii eebba ishee ati dhala keenya miti jedhanii hafanii qofaa kiyyan hiriyoota koo waliin ishee eebbisiise. Homaa hir'inni isheetti hin dhagahamne. Darbitees naaf deesse. Rabbi nagaadhaan ishee hiikee mucaa dheeraa naaf godhatte. Jireenya keenya keessa maallaqaadhaan duroomuun dhibus haa ta'uutii garuu jaalala addaatu gidduu keenya jira. Waantan qabuun waantan danda'uun fedhiin ishee wanti isheen barbaaddu natti ulfaatus hanga humna koo godheen hanga humna koo liqeeffadheen mana kooti jedheen jiraachisuu ni dhufe. Kanaan mana maatii ishee otoo hin deemiin waggaa 3 guutee anis waggaa 3 nan barsiise. Turtii waggaa 3 booddee barnoota digirii 3ffaa kan baradhuudhaaf carraa biyya Taayiwaan naannoo Chaayinaatti argamtu na dhaqqabe. Yeroo kanatti deemuu fi dhiisuun bitaa natti gale. Yoon deeme barnoonni baradhu kan biyya alaa waan ta'eef yeroon gara biyyaatti hin deebi'u fudhatama guddaan argadha. Haadha manaa koof daa'ima koollee jireenya gaariin jiraachisa. Yoo nafe immoo jireenyuma kanatu mana keenyatti itti fufa. Haadha manaa koo karaa maallaqaa gammachiisuu hin danda'u. Kanaan ol baasee gadi buuseen waa'ee egeree koo fi egeree ishee yaadeen deemuun qaba jedhee murteesse. Haati manaan kiyyas gammadduu taatu baatus deemi haa ta'u jedhee deemsa kiyya irratti mucaa lammataa naaf ulfoofte. Anis gara biyya Taayiwaan kanatti imala koon taasise. Barnoota koos nan eegale. Baatii 4 yookiin immoo seemisteera tokko baradheen da'umsi haadha manaa kiyyaa waan itti dhiyaateef anaaf immoo boqonnaa baatii tokko gidduutti waan hin qabuuf maatii kiyya ilaaleen deebi'a jedheen gara biyyaatti dhufeen maatii koo ilaaleen wanta humni koo danda'u waan tokko tokko biyyichaa fideen boqonnaa kiyya xumureen gara biyya Taayiwaanitti deebiseen imale. Akka tasaa ta'ee xiyyaara keessatti nama dureessaa yookiin immoo tujaara ta'e tokko waliin baraamu. Namni kun maashinoota gurguddaa biyya Taayiwaanii fi Chaayinaatii bitee gara biyya Itoophiyaatti impoorti godha. Kanaan namni kun
hojii isaanitti mun anis gahee kiyyeetti mun waa'ee maalii yoo na gaafate gaariidha. Meeshaawwan mana yaalaa keessaa barbaachisan biyya keenya keessatti gatiin isaanii baay'ee ol ka'oodha. Abbaan qabeenyaa hedduun kanarratti hin bobba'u. Hojii kana heddumminaan chaayinootatu hojjeta. Haala kamiin waliin hojjechuu dandeenya jedhee xiyyaaruma kana keessatti na gaafata. Anis haala ittiin hojjechuu hin danda'amu meeshaawwan gabaa qaban kilinika hospitaala kamiyyuu dhibamuu hin qabne barreesseen kennee. Innis torbee 2 booddee deebi'een dhufa. Gabaa biyya keessaas nan qoradha. Kan na amansiisu yoo ta'e ati gatii asii naa gaafadhu ani immoo gabaa biyyaa nan ilaala jechuun walii gallee walirraa adda baane. Milkaa'uunis milkaa'uu dhabuunis fedhii rabbii keessatti mitiire. Namni kun torbee 2 gara biyyaatti deebi'ee qoratee battaluma kallachanaa bilbilee anis wanta jiru yeroon ittimu hojiitti haaseennu naan jedhee waa'ee kaargoo gibiraa fi haala ittiin biyyaan baatii gara biyyaatti galchan waan hunduma isaa sirriitti waan beekuuf anis goshoota meeshaa gabaa qaban barreesseen isan eegee performaa qopheesseen akka nama bituutti akka nama maallaqa qabutti dhaabbattoota gurguddoo biyya Taayiwaan keessa jiran meeshaawwan fayyaa ekspoortii gochuu danda'an barbaadeen isan eegee torbee 2 booddeenis bakka ani jiru dhufee meeshaawwan kana waliin bibbitu eegallee maallaqa akka ajaa'ibaatti qaba. Yaaliidhaaf jedhee marsaa jalqabaa qarshii Itoophiyaa miiliyoona 7 meeshaa hedduu bitee kanaan waliin dhama'aa waan hin tureef gahee kiyyas gara biyyaatti meeshaan otoo hin galiin anatti mun bu'aa argamu keessaa parsantiin 20 kan keetii naan jedhee dhugaayyuu anatti hin fakkaanne barnoota koo barachaa wanta ta'u gadi jedheen eeguun jalqabee. Kanaan marsaa 3 hojii kana hojjennee baatii 3 keessatti qarshii miiliyoona 1 akkaawuntii koorratti galchee nanna'ee dhuguma hamma kanaa hojjedheen immoo jedheen yeroon gaafadhuuni. Meeshaawwan warri kaan wanta hin gurguramnee fi gaafa inni kaan gurguramu immoo ammayyuu haga qarshii 300tti ana biraa qabdaa. Ati achii jabaadhu hojjedhu ani immoo asii jabaadheen hojjedha naan jedhee. Ani maallaqa kana argeen barnoonni hin baradhullee narratti laamshoofte. Akka isaaf silaa qorannoon hojjedha. Haa ta'uutii garuu hojii kana bareen tasgabbaa'een hojjechuu dadhabee. Seemisteera tokkoofis wisdiroo guuteen hojii kanatti jabaadheen hojjedheen baatii 4 keessatti naannoo qarshii miiliyoona 4.5 walitti qabadhe. Kana hunda yeroon godhu haati manaan koo waan beektu hin qabdu. Namoonni akkuma kiyya biyyaan baa dhufanii baratanii harka duwwaa isaanii deebi'an baay'ee waan hin beekuuf kunanaaf carraadha jedheen fudheen qalbii kiyya gara kanaatti cabseen hojii kanas sirriitti beekuu itti fufee. Ergan waggaa 1 fi walakkaa nama kana waliin hojjedhees maallaqan argadhe walitti qabadheen waan tokkorra olfachuun qaba jedheen qarshii miiliyoona 5.2 yeroo sanatti mana ajaa'ibaa magaala keenyatti argamu G+1 ta'e kaaree 300 irratti ijaarame bitadheen haadha manaa koo sarpiraayiziin godhee na amanuu hin dandeenye wantan hatee fideetti fakkaate. Haa ta'uutii garuu waggaa 1 fi walakkaaf maal keessaa akkan ture haadha manaa kootti himeen baay'ee natti gammadee. Anis gammadeen ammas namni kun hojii kana itti na fufsiisa jedheen gara biyya Taayiwaanitti deebiseen imala koo raawwadhe. Haa ta'uutii garuu hiriyoota kiyya tokkotti waa'ee hojii koo itti himeen nama sanallee baraniiru. Maal jedhanii nama sana waliin walitti yoo na buusanii gaariidha. Hojii keessan abbootii qabeenyaa gara biraatti himuuf gara biyya Itoophiyaatti dhufee bu'aa gaarii yoo naaf argamsiistan isin waliin hin hojjedha jechuun walitti na buusanii namni suni yeroo sanarraa kaasee ana waliin hojjechuu dhaabe. Maddi galii kiyyaa al takkaatti dhaabbatee mana yeroon bitu maallaqnin ofirratti hambifadhe gatii tiraanspoortii ka xiyyaaraa kan taate qofadha. Faddaalaaf jijjiirraa kaartaa fotoon jedhu waan hundumaa ofirraa fixeera. Mana kiyya ergan xumuradhee booda nan imala. Haa ta'uutii garuu namni sun ana waliin dubbii dhaabe yeroon bilbiluufis anaaf kaasuu didee karaa hunda
wal qunnamnuun bilook na godhee karaatti isaa argadhu dhabeen barnoota kootti deebi'een qorannoo kiyya jabeessachuun jalqabeem. Bifa kanaan otoon jiruu qorannoo kiyya waggaa tokko walakkaa keessatti xumureen hojii kanammoo addaan kutuun qabu jedheen haa ta'uutii garuu karaa ittiin maallaqan argadhu barbaaduun eegaleem. Asis yoon jedhe achiin karaa ittiin hin argadhu hin qabuum. Haa ta'uutii garuu mana kana otoon gurguree manan bite jechuudha na jalqabsiisuu danda'am. Kanaan barnoota koo xumureen biyyatti galeen haadha manaa kiyyaan maal wayyaa hiriyoonni koo shirakkanaa narratti raawwataniiru. Haa ta'uutii garuu hojii kana jalqabuun qabaa. Jireenya keenya jijjiiruu kan dandeenyu karaa kana qofaani jedheen gaafadheeni. Haati manaa kiyya rakkoo maal qabaree kan itti amante gochuu ni dandeessanaan jettee mana qarshii miliyoona 5.2 hin bite waggaa tokkoof walakkaa boodee miliyoona 8 hin gurgureem. Hojii kanatti deebi'ee seeneen gara biyya Taayiwaan hin deemeem. Ani gabaa biyya keessaa hin beeku mitire amma immoo faddaalaa yookiin immoo dallaalaa hojii kanarratti bobba'an namoota meeshaa kana namarraa fuudhuu danda'an barbaadeen gatii xiqqoo gadi buuseen kennuun eegaleem. Hoo gabaan jiru ajaa'iba tureem. Baatii 8 hojii kana hojjedheen mana gara biraa deebiseen bitadheem. Haati manaa kiyyaa fi maatiin ishee nagaama wal gaafatu malee walitti hin deemaniim. Haa ta'uutii garuu kanaafis rabbi karaa ittiin maatiin ishee fi isheen araaraman qopheesseem. Haati baay'ee dhukkubsatiim. Gara biyya hambaatti deemuu qabdi jedhameem. As barbaannaan achi barbaannaan firri biyya hambaa jiru hin jiruum. Kanaan otoon jaallatiin isheef bilbilanii anaan mari'achiisteem. Anis dhukkuba haadha isaaniitiif yaala kan taasisu biyya Taayiwaan keessa kan jiru hospitaalli akka jiru nan barbaadeem. Barbaadees nan argeem. Kanaan dhufeen haadha isaanii fuudheen biyya Taayiwaan geesseen yaalchiseen guutummaa guutuutti fayyanii baasii yaalaas ta'e waan hundumaa guuteefiin nan deebiseem. Kanaan anatti araaramaniim. Intala isaaniittis araaramaniim. Nagaan nuyi fi isaan gidduutti bu'eem. Kaleessa hiyyeessa barsiisaa miindaadhaan hin jiraadhu kan hin ture. Haa ta'uutii garuu rabbi duubaadhaa toora namoota import export godhaniitti na deebiseem. Amma meeshaawwan gurguddaa dhimma fayyaaf oolan gara biyyaatti adda darummaan hospitaala barbaadaniif biyya jiruu barbaadeen gara biyyaatti galchaam. Maamila hedduus nan qabaam. Kaleessa maatiin ishee qabeenyaanis ta'e karaa hundumaa baay'ee na caalu. Har'a garuu magaalota 3 biyya keenyaa Finfinnee Baardaar Jijjigaatti meeshaawwan fayyaa nan gurguraam. Ijoolleen jajjaboon hedduunis na waliin hojjechaa jiru. Kaleessa otoo haati manaan koo anaan hin filanne ta'e rabbi kana sababa godhee otoon balleessiin ni jeeqxi jedheen qoccaluun eegalle ta'e tarii har'a ayyaanni kuni eebbi kuni mana koo hin dhufun tureem. Hiriyoonni kiyya hojii kiyya isaanitti argisiise anatti naafuun isaanii harka namaa jalaa baheen of danda'een hojii mataa koo baneen akkan hojjedhu taasisanii malee gonkumaa duubatti nan deebisneem. Sarii waggaa tokko walakaaf akkan ofitti gaabbu waa'ee koo namatti muukootti akkan ofitti leeyya'u na taasisanii turaniim. Haa ta'uutii garuu rabbi yeroo eeggatee guyyaa dabarsee barnoota kees dhabuun qabdu naan jedhee kan caalutti na dabarsee har'a sadarkaa biyyaatti bu'aa gaarii argamsiisaan jiraam. Ofirrallee darbee maatii koof haadha manaa koof maatii haadha manaa koof nama bu'aa qabu nama laayyoo akka hin taane rabbi isaanitti argisiiseeraam. Jireenya koo keessatti waa 3 baradheem. Inni jalqabaa rabbi eebba kan namaaf kennu tokkoffaa irratti qulqullaa'anii yoo jiraatanidha. Beekeen otoo hin taane barnootuma kiyyatti cimuuf jecha gochaa dubartii beekuuf yaaliidhanii bara jireenya koo keessatti hin godhe takkaafuu hin jiru. Sana laaleetiin natti fakkaata. Rabbi anaan kan na eebiseem. Lammaffaa immoo amantaa ofii beekuudha. Amantaa ofii beekuun eebba namaaf fidaam. Namni amantaa hin qabne nama otoo hin taane bineensa jedhamuu ni danda'a. Garatti deemu hin beekuum. Jechoota jajjaboo dhalli namaa itti darbataniif raafamaa ta'a. Guyyaa qorumsi itti dhufe akka itti darbu wallaalaam. Amantaa qabaannaan garuu guyyaa gammachuus guyyaa rakkina ofiis rabbi jala dahoo godhataniiti darbuum.
Inni sadaffaan eebba rabbi biraa kan namaaf dhaqqabsiisu haadha manaa gaarii argachuudha. Haadha manaa gaarii argachuun dhuguma jireenya ofiif boqonnaa akka ofii argachuuti. Namni waliin jiraatan nagaa kan namaaf kennu yoo ta'e wanti qaban hundi eebbifamaa ta'a. Namni waliin jiraatan nagaa kan hin qabne yoo ta'e eebba miti fayyaadhaan jiraachuun nurraa fagaata. Namni bara jireenya isaa keessatti warreen kana sadii argate kan gochuu qabu godhe kufeen kufu badee badu. Haati manaa kiyya yeroo anatti heerumtu kabaja durbummaallee hin qabdu ture. Haa ta'uutii garuu dursitee natti himtee gurbaa kabaja ishee fudhate ijoollummaadhaan ta'us yeroo dheeraadhaaf hanga dhumaatti waliin turuuf kadhachaa akka turte isaan alammoo dhiira gara biraa akka hin deemne ana bira qofa akka dhufte maqaa rabbiitiin kakateeti na waliin jireenya eegalte. Anis namni kun jireenya barbaada jedheenan yeroo sana harka koo jala qabee dura baruuf shaakaluuf jaalala eegaluuf hin ture. Haa ta'uutii garuu rabbi lakki haga ammaatti yoo ati of eegde kanaan booddee immoo anatu si eega jechuun rabbi gaa'ila gaarii eebba qabu naaf kenne. Akka manni kiyya eebbifame manni keessanaa eebbifamu. Ana obboleessa keessan bakka hin jirurraati. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yoyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa obboleessi keenya tokko nuuf ergee isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasii irraa barattanii hubannoo cimaatee tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleessa keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenyaa waan irraa barattan waan isinitti dhagahame komentii jalatti qoodaa fi jecha qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabaddeen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif illee guddaa galatoomaa jechuun laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuun illee akkana deeggartan kabajaan isinin gaafadha. Akkanumallee namoonni xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu qabdan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 yookiin immoo @xalayaa jechuun ergachuun qoddachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeedha. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.